بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله رب العالمين. بقنا جهان جرات سنين جنة بك جرتنتي ربي سبحانه وتعالى تكوفي كيس سناكات جنة. كانت أنسر أنا كما بيك مجيء هرّا إن شاء الله تعالى واي خير إرادة دقيقة قباب دو تنان كيسة وليها سوين سنس مالي وجدتن وتربك دعائي ملائكة أنا ما سبتشيس وتربك يو أتي دلائد ملائكان دعائي سيقوتون أرما ملائكة جتشون أرما جبون قمني أرما ملائكة جتشون أرما مأسيان دلين كاغرتي أجج ربي إساني قوتن kanaaf du'aayin isaanii akka du'aa'ii banii aadam shakkaan qabdu ni qeebalamti. Kanaaf wanna torban san ka isiin irratti qeebalamtu san hujii torba ka yoonu dalayne malaa'ikaan nu eebbiftu san ka malaa'ikaa walii warri biroollee kan nu eebbisan jiran insha Allahu ta'ala takka takkaan lakkoofna hordoffiin keessan na waliin haa ta'uu isiniin jedha. Nabi Muhammad waan jedhan salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi inna Allaha wa malaa'ikatahu وأهل السماوات والأراضين وأهل السماوات والأرض حتى النملة في هجرها وحتى الهوت لا يصلون على معلم الناس خيرا. أكنا جاندوب أجائب يا أبو لي وانكينا حديث نكون حديث أجائبات وانجد النبي كينا صلوات ربي وسلامه عليه أي محمد وانجد ربين أغرتني كاكينا في سبحانه وتعالى إن الله وملائكته ربي في ملائكان إساله ملائكان ربي كينا سبحانه وتعالى ورّي سماوات تربان كيس جران الله ورّي دچي كيس جران الله هاگا أغرتي كامتي بولو إسي كيس جرتون بهت هاگا قرطمي بشان كيس جرتون باتت لا يصلون على معلم الناس خيرا. المنما ككيري نما برسيسو ورسن الرت أغرتيك رحمة بوبتي يجي أندوبا الله أكبر. رب الرا أغرتني ربين أغرتيك رحمة نمرت بوسن إساء سناؤه جان نما فارسودا إمو ملائكة في المناماتي في مخلوق نكونين إمو دعائنا ما كدتودا يا رب نما سنيف أرارم يا رب نما سنيف رحمة قد يا رب نما سنيف أغرتيك جبو إساء أرارم جتشو دوبا akka kanatti agartee warri kunniin du'aayii kadhataniif jechu warri kunniin guutuun du'aayii kadhataniif eenyuun barsiisaa kayriitiif. Kanaafuu yaa obboleewwan keenya ka kayriidha. Hadiisichi kun hadiisa ajaa'ibaati. Namni rabbiin agartee ka kayrii wayii dabarfatuu irratti dandeettii isaa kenne ka 40 barsiisuu danda'e ka agartee ka suuraa xixiqqashuu agartee ka juuza'ammaa kanarra barsiisuu danda'e ka suuratul kawsar barsiisuu danda'e ka suuratul iklaas suuraa xixiqqoo kana barsiisuu danda'e ka siiraa nabii kennaa barsiisuu danda'e ka tafsiira qur'aanaa barsiisuu danda'e ka qur'aana lafzii isaa nama barsiisuu danda'e ka akkasuma hadiisan nabii kennaa salawaatu rabbii wa salaamu alayhi barsiisuu danda'e waan kayrii tokko irratti namni nama qaceelchuu danda'e cufti hadiisa kana jalani seena. Wama kayrii ta'e akhlaaqa namaa waan badduu kana dalaginiiti waan kayrii kana dalage hujii ma agartee addunyaa kanaayyuu agartee hujii halaalii kana dhiisii kana dalage jedhee kayrii irratti agartee namaaf nasihaa yaade ka bifa kanaan nama gargaaree cufti hadiisa kana jalani seena. Inna Allaha wa malaa'ikatahu jedhee bar rabbii fi malaa'ikaan isaallee warri samaawaata keessa jiranillee samaawaata keessa ni beeytan orma ambiyaatu jira arwaaha orma agartanii ambiyoota jira akkasuma agartanii ruuhii shuhadaa'attu ganda san jira ummata malaa'ikaattu achi jira makluuqni rabbiin achi keessatti uume ka cubbuun qabne ka cubbuu qabu ka rabbiin araaramee fi darajaa isaanii ol fuudhe hural eeynitu achi keessa jira agartee ka ijoollee xixiqqashoo rabbiin uumee subhaanahu wa ta'aalaa waldaanun mukalladaata je'aniin warra kanniintu achi keessa jira kunniin cufti du'aayii sii kadhatan jechu warra samaawaata keessa jiran je'e bar. Akkasuma ammallee ka dachiidha dachii keessa akkuma isin agartan qawmiin dachii keessa qubattu bahaa'imni dachii keessa qubatu agartee ka qurxummiin baharaa keessa qubattu ka gosa adda addaa ka nuti maqaa beeynu ka nuti maqaan beeyne kuni cufti du'aayii sii kadhatan jechu. Ajaa'iba rabbii kana eenyuuf على معلم الخير
nama agartee kaa khayrii barsiisuuf du'aayii godhaniif duuba kun agartee namni kana argaa khayrii hagana geettu kanarraa ilmi namaa rafee daguu keessatti ta'uun wallaalummaadha yaa obboleewwan keenya duuba. Namni kun cufti waan danda'u qaba. Khayriin agartee kaa ilmii baratanii nama barsiisuu calla irratti hin gabaabbattu. Karaa hedduu namni khayrii dalagatuu danda'a. Kanaaf agartee kaa mu'allima khayriidhaa ta'a. Mu'allima khayriidhaa ka khayrii nama barsiisu. Ka sharrirraa nama dhorku. Nama tokkoon agartee zinaan dalaginiiti dhiisi jechuunin farshoon dhuginii dhiisi jechuunin kun ilmi agartee kitaabatti nama haajamsiisuu miti. Maaliif jennaan namni martuu dhaga'ee gurraa qaba haraaminaa isaa waliin gaafatan. Waan akkanaan dalagin dubartii ijaaban qabneen qullaan deemin obboleettii teetii yoo jedhe waan akkanaa kana yoo nama gorsite duuba agartee ijoollee akka malee deemtu nama akka malee jiru kana guutuu yoo gorsite akkuma dandeettii keetitiin yoo qura'aana agartee ka rabbi si barsiise aliiffanirraa waa beeytee nama tokko barsiifte mu'allima khayrii jedhamtee jirtaati. Wa'amruun bilma'ruufiin guutuun agartee mu'allima khayriiti. Haala kanaan agartee nama gara khayriititti yoo yaamteetiniin jette hadiisa nabii kennaa ka sharafa qabu ka darajaa qabu. Ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii torbanii olitti ta'e arshii isaati irratti ta'e agartee kaasi faarsu ka malaa'ikaan ormi samii keessa jiran akka mareefuu maqaa sii dhahetti akkasuma duuba agartee warroonni dachii keessa jiran yaa subhaanallaa haga agartee ka mixii boolloo isii keessa jirtuun bahutti haga qurxummii bahara keessa galtuun bahutti du'aayii kadhataniifi jedhe duuba eenyu mu'allima khayriiti nama khayrii nama barsiisuuf du'aayii kadhatan. Yaa rabbi warra san keessa nu oolchi. Baroomsa keenya rabbiin fuulan nu dhahini. Warroota agartee khayrii barsiisan cufa. Homa khayrii jedhee bar ilmiin jenne. Ilmiin khayriidha. Mataa khayriiti jechaafi malee khayrii jedhee gadi dhufe hadiisichi. Bifa ajaa'ibaatiin jechuudha. Kanaafuu nama agartee akkanaatiif ormi malaa'ikaadhaa ka ma'asiyaan qabne. Warra santu du'aayii godhaaf. Qurxummiin maasiyaan qabne. Akkasuma agartee mixiin ta agartee boolloo isii keessa galtu ta maasiyaan qabne tanatu agartee du'aa isii godha jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya hadiisa nabii kennaa ka sharafa qabu ka darajaa qabu kanatti haa fayyadamnu duuba. Akkuma san duuba hadiisa biraa jechaadha ka malaa'ikaan saabaasaniin agartee du'aayii namaaf kadhattu nabiin kenna waan jedhan innal malaa'ikata tusallii alaa ahadikum maa daama fi majlisihi akkana jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam taquulu allaahumma اغفر lahu allaahumma arhamuhu maa lam yuhdith akkana jedhe hadiisa kana abaa hurayratu odeesse duuba waan jedhe warra agartee ka salaata jamaa'aa masjida keessa taa'anii eeggatan salaata jamaa'aa masjida keessa taa'anii eeggatan warra akkanaa kana jechaadha guyyaa agartee ka isaan akkasitti eeggatan san malaa'ikaan du'aa irratti buufti rahmata kadhattiif allahumma اغفر lahu allahumma arhamuhu jettee akkana du'aa kadhattiif duuba nama masjida rabbii dhaqee salaata zuhurii salaatee achi agartee taa'ee achuma kan socho'in haga asriin ga'u eeggatee jama'aa asrii waliin salaate hadiisa kana keessa seena ka fedhu agartee salaata asrii salaatee haga magriibni ga'u masjiduma keessa taa'ee achuma taa'ee eeggate salaata jama'aadhaa kana hadiisa kana keessa seena ka fedhu agartee magriiba achis salaatee haga ishaayin ga'u eeggate kunoo agartee hadiisicha kana keessa seena nabiin keenya akkana jedhan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ka bakka teessuma isaatii hin socho'in jedhan ka takkiyyuu agartee udu'a isaan diigin takkii ka bid'aan argamsiisin haala sanii yoo taa'ee salaata jamaa'aa eeggate nama saniif agartee malaa'ikaan du'aayii gootii jedhan kunoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ibba malaa'ikaati argata malaa'ikatu du'aayii isaa kadhata namni kararra deemee agartee ka shaayii dhuguu malee masjida keessa daqiiqaa 5 gattaa'uu dadhabee jira abbaan murroo agartee fayyadamee jira bakka kanatti waan hadiisichi kun ittiin nu kopheesse darajaa hadiisicha kana khayrii silaa agartee asii argannu tana nama daangessee jira gariin namaa agartee darsi kennamaa magriba fi shaayii jidduu qotee bulaalleen agartee taa'ee waa dhageeffata naggaadelleen alaagaltee teettee waa dhageeffatti garii haguma sanuu taa'uu dhoorgee masjidaa baasee bilookirra osoo oofu salaata jama'aallee jala dabarsa duuba yaa obboleewwan keenya yeroo qabnutti haa fayyadamnu duuba yeroo rabbi yeroo nuu kennetti haa fayyadamnu namni agartee masjida keessatti salaata tokko salaatee achuma taa'ee salaata kaan eeggate malaa'ikatu du'aayii isaa godhaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkam jette yaa rabbi isaaf araarami yaa rabbi rahmata isaa godhi jette
du'aayin malaa'ikaadhaan qeebalamtu ni qeebalamti maqbuul shakkaan irra hin jirtu maaliif jennaan ormi orma haraam nyaatuu miti shartii du'aayii irraa ka du'aayin namarraa hin qeebalamne yoo ati haraam nyaatte nuti agartee waan garaa keenyatti gagguurru kana rabbuma alama nurraa beeka haga agartee wani nuti nyaannu kun qulqulluudha isinii galee haraamin uffattu isinii galee haraamin hin dheenge'amne akkuma nabiin keenya hadiis 40 keessatti hime gurbaa agartee haraamin dheenge'ame ka uffanni isaa haraamii ka dhugaatiin isaa haraamii ka nyaanni isaa haraamii ka harka isaa ol fuudhee rabbi kadhatu kana akkamin rabbiin awwaataa jee nabiin keenya maanaan dubbiin awwaatuuf jechuu ormi malaa'ikaadhaa orma agartee shuruuxa kana keessa jiranii miti laa yaasuuna allaha maa amarahum wayaf'aluuna maa yu'maruun orma rabbiin jedhe okamaa qaala jalla zikruhu warra rabbi bifa kanaan kopheesse warra agartee ka waan rabbi jedheen kilaafne jechu ka waan rabbiin jedheen agartee ka subhaanahu wa ta'ala akka rabbiin jedhetti geggessan rabbiin ragaa baheefi ormi akkanaa kuni duuba malaa'ikaa jedhama orma kana yoo isaan du'aayii namaa kadhatan du'aayin isaanii maqbuulanii awwaatamti gaafa yaa rabbi araaramiif jedhan rabbiin sii araarama yaa rabbi rahmata godhiif jedhanii sii kadhatanii rabbiin siif araarama duuba akka kana jedhee nabiin keenya nuu hime du'aayii malaa'ikaadha warri guurachuu feetan dubbii isiniin jedhu kana agartee kaa qaqqabadhaatii jala deema allaahumma ighfir lahu allaahumma arhamhu yaa rabbi agartee kaa isaaf araarami yaa rabbi rahmata isaaf godhi jetti duuba rahmanni ma'anan isaa bal'a gadin dhiyaatu yaa rabbi isaa rifadhu jechu araaramni rabbii agartanii kaa gadin dhiyaatu badiin teenna gadin dhiyaattu araarama kana argatta saabaa agartee hagas dalaguu callaatiin araarama kana argatta yaa obboleessa kiyya akkuma san duuba nabiin keenya waan jedhan salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alaa sufuufi al'awwal yusalluuna alaa sufuufi al'awwal akkana jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam inna allaha wa malaa'ikatahu ajaa'iba duuba assalaatu min allaahi assanaa'u jedhan duuba gama rabbiiti agartee kaa rahmanni kun gabricha isaa san faarsuudha gama malaa'ikaati fi makluuqan birooti immoo du'aa isaa kadhatuudha jedhan duuba laali rabbii fi malaa'ikaan rabbiillee nama saffii awwalaatitti salaateef rahmata kadhatanii jedhe duuba malaa'ikaan akka itti namaa kadhattureef dubbannee gaddabarra nama saffii awwala ammaan kana namni waan nama ajaa'ibsiisu shari'aantu wallaalamte subhaanallah waan nama ajaa'ibsiisu masaajiddan feete dhaqiitii ilaali ammaan kanaan keessatti nama rabbi rahmata godheef malee koottaa saffii duraa guutaa jedhanii itti iyyan ummata osoo saffiin duraa duwwaa jiru duuba san dhaabbata namni maali dhiiroo kuni guutuun shari'aa wallaaluudha darajaa saffiin awwalaa qabdu wallaalu hadiisa biraa keessatti nabiin kenna osoo waan saffiin awwalaa qabduu fi waan azaanni qabu kabee kan taate hixaa malee kan arganne taate hixaa buusatanii itti wal dorgomanii je waan akka kanaan malee hin argamne kan mallee malaa'ikaan du'aayii saabaasaniin namaa gootu ka rabbiin saabaasaniin si faarsu darajaa hagana gahu kana ilmi namaa wallaalaaf jecha irraa fagaatee dhaabbata kunnu saffii awwalaa nama barbaaduun agartu nama agartee kaa duratti dhufee masjiida osseenee immootuu duyda duuba san ciisu agarta ka fuulduratti dabree saffiin qabanne maali kun darajaa kana wallaalu mee laali yaa obboleewwan kiyya ka rabbiin si faarsu ka malaa'ikaan du'aayii sii gootu akkana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisichi kun sahiyya duuba yaa obboleewwan keenya wallaala kanarraa wanni ittiin bahan ilmi barumsa rabbii waan haa barsiisu rabbii waan haa barsiisu yaa obboleewwan keenya barumsa malee agarteen ilmi namaa kun ugurgahuu hin danda'u duuba akkuma abuu dardaan je radiyallahu anhu gaafa agartee kaa gurbaan tokko itti dhufee yaa saahiba rasuulillaahi awsiinii je'een yaa saahiba nabii kennaa mee naa dhaami je'een duuba kun caaliman aw mutacalliman aw mustami'an walaa takun raabi'an je'een duuba abuu dardaan nama agartee ka aalimaa ta'e ka nama waa barsiisu darajaa qaba aalimtichi ganaa dubbachuu jiraanna nama agartee ilmii rabbii baratu ta'e xaaliba darasaa ta'e jedheen kunilleen darajaa qaba ganaa dubbachuu teenna takkiiyyuu nama khayrii dhageeffate ta'e jedheen duuba ka afraffaan ta'in jedheen sun jaahilummaadha wanni darajaa qaba addunyaa tana gubbatti waan kanneen sadeen immaa rabbi darajaa saniin si ga'ee aalima taatee barsiisu wanni sanii oliin jiru immaa immootuu xaaliba taatee jecha agartee ilmii baratu wani darajaa qabu tokko san takkiiyyuu waan kayriidhaa bakka kayriidhaa deemtee dhageeffatu ka kanaan alaa agartee jaahilummaadha halaaka duuba kun olaala akkisiin itti nama halaayitu namni deemee masjiida rabbii dhufeetii saffii awwalaa dhiisee duyda duuba san dhaabbata duuba duyda duuba san dhaabbata duuba
koottaa guutaa jedhanii itti wal yaamanii itti wal kadhatan masaajiddan adda addaa yoo ati dhayxee agarte jarana saffiin duraan guunne ol dabra jarana saffiitti ol dabra jarana saffiin duwwaa jira ol dabra jedhanii itti wal kadhatan mee silaa ka itti wal kadhatanii waan dorgomanii osoo ka hixaa maleen arganne taate hixaa buufatanii silaa agartee itti seenan nabiin kenna jedhe salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dubbii akkanaati duuba rabbiin kenna agartanii kaanu haa waffaqu wallaalcha kanarraa rabbi nagaa nu haa baasu jenna yaa obboleewwan kenna akkuma san duuba nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam waan jedhan inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu allahu biha darajatan nabiin akkana ji alayhi salaatu wassalaam rabbii fi malaa'ikaalleen rabbii fi malaa'ikaalleen agartee ka rahmata buusanii jedhe eenyu irratti dhiiro warra agartee ka guutan jedhe agartee saffii ka saffii guutan ka saffii agartee saffii guutanii dhaabbatanii salaatan warra immootu agartee ka qaawwa arganii cufan darajaa tokko rabbiin irra caalchisee jedhe ammaan kana bakka banaafa namni agartee walitti hin maxxanne bakka banaafa akkanatti agartee dhiisanii akkasitti jirti bakki namni tokko dhaabbatu takki bakki namni lama dhaabbatu kana agartee osoma argu namni duuda duuba dhaabbata saffii kanatti osiiqee bakka kana guutuu dhabaa bakkitee kana guutuun immootu darajaa isiin namaa qabdu mee ilaalaa yaa obboleewwan kiyya darajaa tokko rabbii irra caalchisee jedhe kanaafuu yaa obboleewwan keenna rabbii fi malaa'ikaan agartee du'aayii godhanii jedhe warra saffii guutee salaatu kanaaf rabbi warra agartee darajaa kana beeku rabbi nu haa godhu yaa obboleewwan keenna darajaa gurguddaa kana warra beekee itti fayyadamu rabbiin nu haa godhu ka itti aanu akkuma san duuba sahih ibn hibbaan keessatti akkuma dhufetti jechaadha mujama xabraanii keessatti illee usata isaa keessa baasee jira hadiisichi agartee darajaan isaa hasan jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna allaha ta'ala wa malaa'ikatahu yusalluna ala almutasahhiriin akkana jedhe duuba uma ajaa'iba ay deemuu ta'a ramadaanni baaba ramadaanaa nu seensi har'a rabbii fi malaa'ikaalleen rabbii fi malaa'ikaan rabbiillee rahmata buusanii jedhe du'aayii kadhataniif eenyuun warra agartee hiraaba ka'anii nyaatan warra obboroo ka'anii nyaatan waan nama ajaa'iburra mee of duuba deebinee haa ilaallu gariin namaa galgaluma nyaateetumaan yeroo san lafaan ka'u jechuu diddaadhaaf ammuma niyyadhee nyaadha jedhee ofirraa nyaatee rafa duuba mee ilaala wallaalcha bakkinni namaan ga'e wallaalcha bakkinni namaan ga'e wanni agartee immootuu soomanni kenna fi soomanni agartee warra nuun duratti dabree warra ahlii kitaaba itti wal dhabu nyaatuu suhuraatii jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam gama saniilleen isaan kilaafaa jedheen nuu dhaame karaa biraatiin darajaa agartee ka suhurri qaburraa yeroo obboroo ka'anii nyaatuun qaburraa tokko maali jennaan namni agartee obboroo ka'ee nyaate qaami isaallee agartee ni jabeeffata guyyaallee akka hin beeloyne cinqii malee soomana isaatiin oola kuni kanumartuu waliin beeynu kara ajriitii hoo yoo ka jedhamu taate rabbii fi malaa'ikaalleen jedhe inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala almutasahhiriin rabbiin agartee kaa gara rabbiitii agartee kaa salaanni namarratti sanaa'uhu jenne faarsuu isaatti immootuu ormi malaa'ikaadhaa du'aayii kadhataniif yaa rabbi warra agartee obboroo ka'ee nyaate kanaaf yaa rabbi araarami yaa rabbi rahmata godhiif jedhanii jechu darajaa kana argata namni obboroo lafaa ka'ee nyaate yoo lubbuun nyaatan fedhin hoo yoo lubbuun dhugaatiin fedhin hoo sunnaa nabii kennati ammallee darajaa kan argatuudhaaf jecha ammallee yahudaa fi agartee kan nasaaraa kilaafu keessa jira kanaaf jecha oluma jettee timira firii takka quufaaf jecha namni timira firii takka dadhabu hin jiru timira firii takka agartee ka afaan hin qabi gaddee birriba keessitti yoo feete bishaan uf bira kaayitii taraa takkatti habbuuqii gaddee bi hagasi kalaas fudhatte eebba malaa'ikaadhaa kana faaruu rabbii kana fudhatte eebba malaa'ikaadhaa fudhatte kana wallaalaaf galgaluma agartee kaa ofirraa ceemaa obboroo ka'uu diddaatiif gariin namaa immoo obboroma kanattuu waan hajaan qabneef ofirraa galgaluma nyaatee rafee agartee niyyadhee rafeeti akkasumatti bor ofirraa sooma jedhee ciisa namni yaa obboleewwan keenna laal jaahilummaa bakka nuun geette obboroo ka'anii nyaachuun maal namaa argamsiifti faaruu rabbii kennaa namaa argamsiifti eebba malaa'ikaati agartee namaa argamsiifti du'aayii malaa'ikaadha orma'ee malaa'ikaattuu du'aayii namaaf kadhataa jedhan duuba ajaa'iba duuba yaa obboleewwan keenna wama ajaa'ibaatti wani nuti agartee ka irraa daguu keessa jirru
ربين كينا سبحانه وتعالى إرتنو هذا ما يسوان براوان جنون قمنو أكما سندوبا نبي كينا عليه الصلاة والسلام حديث براك ستي وانجان نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر أكنجد نبي محمد وانجل صلوات ربي وسلامه عليه حديث كان كيستي ما من عبد يصلي علي جي قبرتي تقول كان رتي أغرتيك صلوات بوسن جروج بوسيهو ملائكان أغرتيك إسرتي صلوات بوفت ملين تاني جي ملائكان أغرتي صلوات نمر بوسن دعينا ما كدتو رجن دبرسين وان نمتيچ كن أغرتيك كان رتي صلوات بوسن ملائكان إسرتي صلوات بوسن رانديم توجي عجائب دعاء ساكدتو رانديم توجي بيكي معنا أبان فدي آتك فتو كفدي آيات دمي فتو جي نبي namni du'aayii malaa'ikaadhaa barbaade salawaatan irratti haa heddummeessu jedhe ka du'aayii malaa'ikaadhaa agartee hin barbaanne haa xiqqeessu jechuu bar maanan dubbiidha mee ilaala allahumma salli wasallim alaa nabiyyina muhammadin yoo jedhe allahumma salli wasallim akkana jecha agartee amma yoo kaatee deemte jechaadha ka makiinaa oofullee mee maal isatti ulfaata isiin agartee kaa ufirraa shorbaa isii dalagaa nyaata isii dalagaa ilmaan isii guddisaa daa'ima isii dhaadhiqaa wanni kun hujii afaaniti hujii harkaati miti nama tokkollee namni inni itti ulfaatu hin jiru duuba nabii keenya irratti talaa miliyoona buusuu dandeetta duuba salawaat abbaan murroo hoo maal dalagaree kayrii hagana geetu tan akka ittiin arganneef agartee fikiraa biraasi keessa kaahee istoori maduriitii fi homa adda addaa osoo namaa waliin haasoytu yoo nama dhabdellee giza karaa deemtullee arraba kan kee cim gootee agartee walii qabdeetumaan deemta duuba osoo gize namaan adda bayanuyyuu zikrii godhanii gizee agartee yaada jireenyi addaan nama baasa asirraa kaatee agartee lafuma daqiiqaa 5 deemsu takka keessatti duruu agartee kaa dhibba jette waan akkanaa kanaan agartee du'aayii malaa'ikaadhaa fudhatan yaa obboleewwan kiyya akkana jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maa min abdin yusallii alayya gabrichi tokkolleen hin taane kanarratti agartee kaa salawaata buusee hoo malaa'ikaan agartee kaa du'aayii isaa kadhattu malee jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam aadaata ati agartee allahumma salli wasallim alaa nabiyyina muhammadin jetteen malaa'ikaan duruu sirratti buufte duba agartee kaa du'aayii kana jechuu ati nabii keenya agartee garuma ta'een isa faarsitee jennaan akka agartee shari'aan itti fiddetti bifa kanaan agartee jennaan duruu darajaa tana guutuu argattee obboleessa kiyya obboleettitii maa irraa hidhamna duuba maaltu waan kanarraa nu daangesse mee ilaal amma agartee tana callaa qabdi jechuudhaa miti ta malaa'ikaan du'aayii isaanii gootu tana callaa qabdi jechuudhaa miti ajriin isii haganuma callaa jechuudhaa miti isinii galee hisaaban qabdu kallattii hedduun dhufeeri waan agartee ka hadiisni kun nabirratti namni yoo agartee kaa salawaata buuse darajaan inni argatu ka rabbiin agartee ruuhin deebiseetti deebisa jedhu nabiin alayhi salaatu wassalaam nama salaamtaa agartee irra buuse akkuma san agartee ka rabbiin nama tokko yoon irratti salaamtaa buuse namni tokko yoon irratti agartee salawaata buuse rabbiin kudhan isarra buusa jedhu bifa kanaan agartee ka hadiisichi hedduu dhufe immootuu ka malaa'ikaa dubbachuu jira nuti waan malaa'ikaan irratti du'aayii namaa gootu dubbachuu jirra hadiisa kana callaa dubbachuu jirra malee ajriin agartee nama nabii rabbiitirra salawaata buusee tanuma callaa jechuu miti malaa'ikaan maan du'aayii namaa kadhachuu jechuu callaa miti hisaaban qabdu lakkoofne keessan baan osoo san callaan dubbanna jenne kitaaba guutu kanaafuu duuba yaa obboleewwan keenna haa jabaannu insha allahu ta'ala salaanni salawaata nabii keenya irratti buusuun waan akkaan barbaachisaa ta'e argame waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha insha allahu ta'ala yoo rabbiin fedhe tanuu hafte guyyaa biraa itti deebina hayyama rabbii aalamaatiin har'aaf agartee kaa darsiin keenya isin nu dhaabbata هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته